beekumsallee guddoon qab jersuni diqqofti qeessa nagaafate noonu waca akkasii miti uumatu fi duratti an beekumsi xiqqa qabachuun kabaji sabsuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiisee wanneedha bakki inni keessa naafaaf jedhe bakka muraas tokko hajtaman alleeni keessa baatee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview Hacaluu naannoo daqiiqa 50 finalize godhe editor xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan editor xiyyaa qaburtees editor waan ta'eef daqiiqa lama editoris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jechaan inni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warningi naa kennanii waan akkasii hajartuuni sababan keessa baateef keessa gaafiti yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaamfam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma interviewurraa uummati Oromoo uummati biitana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artista Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jedhe. Namooti interview ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoo. Qaamni haleeleen namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiisee fi armaan dura Hacaaluu Hundeessaa interview Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas interview BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaate yaadii haaraan gargara kan dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun walqixxe ilaalee sodaan Hacaaluu sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhalsirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise dha dabarsu because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini aaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Aalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu. Ani of course monitor hin goone war monitor goor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu kaa'edhaan. EBC'n translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessa keenyarra dabyaanneetti wanni akkasii haasa'uuni cubbuu waaqi jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti hojiitii keessallee hojjadheen beeku hojiitii uummata Oromoo bal'aa beeka. An dhuga Oromoo mul'isuuf nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidiisi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hin hojjetu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeessanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeessi jira. Interviewtiin waan tokko keessaan baafne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interview akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan wayii keessanarra muramee jedhee dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teellee murteessina jirraa jechuudha waan kophaatti murteessuu miti garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii ani hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa keenyaatiin wal qabsiisanii olooliin irra deemsise tootaalii aamilee kiyyaallee daameeji godhe jira. Biyyi sanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee asin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walirra kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa tureen ufir dhufee wanti inni haasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda sirreessee qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummata keenya itti fayyadaa jenna guutuma guutuu dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirrayyuu as kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin ga'inii fi diitarii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walirra buusedhanii kaan sinarra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabu kan inni maksu yookaan fakkeenya fudhanneellee ka dabarsin taate
taati qabnu waliin gitu waan wayii abbisu qabaa jechuun waan important kan armaan durin dubbate kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jirtu gara akkasitti filan malee how comes akkam nu garee siyaasaan fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jebsu neennu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shanee ta'e yoo inni tirata yoo inni al-shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanna caaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaa mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jibbu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo art interview EBC gubbaat dabarte ta faana gubbaat dabarte ta OBN gubbaat dabarteef ta OMN original duraan dabarteef deebisee dabarte wal birqabe laalee uummata sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada. Dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu. Interview sunini akkum dabreeni naaf haqeeni eegi interview goonees interviewin duras yeroo baay'ee wal argina. Suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanni jecha turra interviewin dabartee naani yeroo tokko interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction in interview everybody nami hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angi jedhu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa hin qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan keessuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo namsuni interview duratti argee beeka taphachiisee waan jira keessaa wanni jedhee achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jettaa amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akka inni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii suniitiin fakkeenya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru haa access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'ii sirratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan kooflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataatoo natti taphatanii miti inni kofallee tattaban nagaafatta kan nagaafattaa naan jedha haqeen fula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee hin beeku kijjiballee hin beeku warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjiba malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatama turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa olola turanii jechuudha. Interviewin sun dhumattee naani reakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka. Sababa interview suniin namoonni duraan achee qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargararra barreessan hundu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaan beennu hubachiisu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isu na fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee walagarree wal taban soda nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fula dhugaa jira ammallee soda nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa olola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jecha turan suura keen gad deebisanii waa'ee jechimini likkanii dubbasuun baay'ee nu abaara turan. Maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simii dandeetti naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda ammoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaalaa Finfinnee kun baangaa maanii guurratti olla keen keessatti iyya ooltee jechuudha. Sakuuritii nageenya kiyyaatii wal qabate sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani intarbuutiyyaa yoo warri qaamoleen gargara intarbuutii suni du'a caaluutiin sabab taatedhanii dhiyeessan na dhukkuba beekta keessan na dhukkuba.
gite garii dukkumnan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa akkasuma ta'u jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhu hin ergu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa Hacaaluu hundeessaa baase kanaafuu akkasi piraayoritii jira dhugaa Hacaaluutiin gaddadu jiru hololii narra banam haani na dur kana qabu kalees galgala magaal nageellee Boorana maatiin ta'en hundu baay'inaan achi jiranii alkan keessa naannoo sa'aatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageellee Boorana faamilii ta'en maatii ta'en man nam 7 akkan guutuu sakattaa bulee ijoollee ta'en faamilii ta'en keessa nam 5 wayaa goofaree ta'an yookaan cimbileedhaniin kan fuulatti maranii rasaasaan yookaan shugguxiin sossodaachisaa kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asii dhossitanii jedhan ayyaakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu hundeessaa waan baamneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa keenya shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal naqunnamsiisaa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati yakkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin bee ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gugurdaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamni mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna qabu kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira uummata Oromoo kan beeku qaba qaamni tokko rakkoo addaa narraa yookaan maatii xiyyeerra dhaqqabsiisuu danda'a kanaafuu hojii hojjeteef wanni uummata Oromoo baruu qabu burganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabdurre jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atleast bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaama nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqina jira haqi dabullee silaaftuu waggaa dhibbaalleen booda waan naagaluu fi haqattamaniin deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhanarraan ga'uu dandeetti kan uummata Oromoo beeku qabaa isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork gareen teennallee beeku qabdu warri mootummaa biibulchullee beeku qabaa mootummaan lubbuu tiyyeeguuf lubbuu maatii tiyyeeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabuuf lubbuu tiksuu qabaa jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irra deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achitti ukkaamsuuni naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan namni yoo balleessa qabaate yoo namni ijjeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harka kennan anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf fiiguu sodaadhee dhaqe anam mootummaarra sodaan qabu at least mootummaarra taasaan dheena ijjeessaa jedhee sodaan qabu garuu raayyaattis biyya bira dhaqeettiin harki kennadha annan ijjeese waate haalli itti tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun ijje maatiin teenya immoo ijjeesuu jedhanii sodaa jajjabdu akkana kee jiru an kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre ammallee taanaan mootummaan yookaan aduan Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee Boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii ta'een daraaranii hin jirtu yoo yakkama ta'e mootummaan na qabuu danda'a qabiisaa miti bakki warri barbaadutti dhaqeen argamaaf garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabdu akkana kee jira jechuudha clearly faraadha. Beekumsallee guddoon qab jersuni diqqoof xiqqeessa dheena gaafate noonu waca akkasii miti uummatu fi duratti an beekumsi xiqqa qabachuun kabaja sabsuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiisee wanni bakki inni keessa naafaaf jedhe bakka muraasa tokko hajtamanalleen keessa baasee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 intarviyuu Hacaaluu naannoo daqiiqaa 50 faanaalaayiz godhee idiitar xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan idiitar xiyyaa qaaburtees idiitar waan ta'eef daqiiqa lama idiitaris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jecha minni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warniin ginaa kennanii waan akkasii hajartuuni
sababan keessa baateef keessa gaafati yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaam kam jedhee qulqulleeffadhee gaafadhee jira. Akkuma intarbuurraa uumatii Oromoo uumatii biitana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artista Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namoota intarbuu ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoo. Qaamni haleelee namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiiseeti armaan dura Hacaaluu Hundeessaa intarbuu Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas intarbuu BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun walqixxa ilaalee sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhalsirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise dheeni dabarsa. Because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini aaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Aalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu. Ani of course monitoring goone war monitor goor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu kaa'edhaan. EBC'n translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessa keenyarra dabiyaanneetti wanni akkasii haasa'uuni cubbuu waaqii jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti hojiitii keessallee hojjadheen beeku hojiitii uummata Oromoo bal'aa beeku. An dhuga Oromoo mul'isuu nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidiisi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hin hojjetu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeettanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interviiw godhuun dura waadaa galeessi jira. Interviiwtiin waan tokko keessaan baasne waadaa naa galii naan jedhe. Adoon mari'atiin waadaa sii galee jira. Interviiwota akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan walii keessanarra muramee jedhee dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii oolmanillee ibsatti wanti sunini dhiibbaa wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teenne murteessina jirraa jechuudha. Waan kophatiin murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii ani hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa keenyaatiin wal qabsiisanii olooliin irra deemsisee tootaalii aamilee tiyyallee daameeji godhe jira. Biyyi sanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee asin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walir kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa ture nu bir dhufee wanti inni haasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummata keenya itti fayyadaa jenna guutuma guutuu dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirra yoo kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin gahiniif diitarii murteessee sirba keeruu hin dandeenyu saatiin oduu walir buutedhanii kaan sinarra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechooti inni soda nageenya armaan dur qabanii maksu yookaan fakkeenya fudhanneellee kadabarsin taate taati qabnu waliin gitu waan wayii abbisuu qabaa jechuudha. Waan important kan armaan dur hin dubbatin. Kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jirti gara akkasitti filanne malee how comes akkam nu garee siyaasaan fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jebsuun eenyu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shanee ta'e yoo inni tira ta'e yoo inni shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanni Hacaaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaan mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jirtu nurratti odeessaa turan jechuudha.
Uumati ammoo art interview EBC gubbaat dabar ta faana gubbaat dabar ta OBN gubbaat dabartee ta OMN original duraan dabartee deebisee dabar wal birqabe laalee uummata sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada. Dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu interview sunini akkum dabreeni naaf haqeeni eegi interview goones interviewin duras yeroo baay'ee wal argina suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanne jecha turra interviewin dabartee naani yeroo tokko eegi interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction in interview everybody nami hundu ka anini gaafin an gaafachaa ture angije du gaafii yoonam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa in qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan kiisuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namootitti dhiyaatan ufillee ammoo namsuni interview dura targee beeka tabachiisee waan jira keessaa wanni jedhee achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jettaa amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akka inni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii tiisuniitiin fakkeenya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru haa access ta'e naaf Hacaaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna. Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'is irratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan kooflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataachoo natti taphatanii miti inni kofallee tattaban nagaafatta kan nagaafattaa naan jedha haqeen fuula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatiin daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuulleen beeku kijjiballeen beeku. Warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjiba malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha. Asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatamaa turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oolila turanii jechuudha. Interviewin sun dhumattee naani reakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka. Sababa interview suniin namoonni duraan achee qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargaararra barreessan hunduu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaa hin beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isna fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee wal agarree wal taban sodaa nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fuula dhugaa jira ammallee sodaa nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa olola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jecha turan suura keenya gad deebisanii waa'ee jechimini likkanii dubbasuun baay'ee nu abaara turan. Maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simiidhu dandeettii naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda immoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusaa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaalaa Finfinnee kun baanga maanii guurratti olla keen keessatti iyyaa ooltee jechuudha. Sakuuriti nageenya kiyyaatiin wal qabate sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interviewtiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interviewtii suni du'a caaluutiin sabab taateedhanii dhiyeessan na dhukkuba beektaa keessan na dhukkuba. Gita garii dhukkubnaan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa.